dhugaa amanuutti dadhabee kun namni kan biyya lafaarra jiraatu rabbi fedhi wal jaaladhu jiraatu. Kan dhaqaa gidduutti wal dhaboo jirtu jettee waliin jibbiin. Waliin jibbinaa waqa waliin jibbinaa dhala rabbii fedhaati. Dhugaa rabbiis walii koo amanuutti dadhabee. Amanuu dadhabee. Baay'ee anaa biyya Oromaa jiru namni an beeku takka du'ee beeku. Ijoollee garuu baay'ee takka maqaa ani beeku. Rabbi kan jannataa si haa godhu haadhu. Bakka wanta si jedhu qabu baay'ee si wayya. Qarshiin keessiin jiru gatii nyaataa olkaa shiroonis qaalee shunkurtiin akkasii humna namaa qofaa biyya natti rakkasii yaa rabbii dubbadhu dhugaanoo si bira nu gaafachuuf deemu qilleensatti bira. Atravessava a mensagem. Atravessava a mensagem. Atravessava a mensagem. Atravessava a mensagem. Ibsu yoo jiraate manni iddoo waa saayibota isaa dhufanii maal jedhanii bakka jiraame iddoo mana kana oogusaa isa malee manni hun qabbanaa takka akkaan jedhee isaa jechuun ibsee wanni jedhiin beeku wallaahi. Asii jireenya ibsee maal fakkaatee yookaan jettan taatee kana fakkaataa kanoo kanattiin oola. Nyaadhuu dhugii taphadhuu maali kanaan jettan inshaallah wanni cuftunuun yeroo eeggatti malee numa taati. Akkasii inshaallah nyaadhee walitti deebina wajjin tura. Alhamdulillah rabbil alamin kunoo as keenyee jirra. Iddoo takka dhiifama naaf godhaa iddoon sanarraa badee dhugaa haaluma jirutti natti ulfaatee ibsuu wajjin eegaa adda baane baatii ga'uudhaaf guyyuma muraasattu nu hafe 29 deemarra guyyaan 24 yoon hin dogongorin 24 so almost baatii ga'uudhaaf guyyuma 4 akkasiin nu hafe እና ሰያደናን እዱና ደጋሜ osoon taa'u namni nama wajjin adda bahuun jechuun jireenya nama wajjin adda baatee nama jaalatu takkarraa fagaattee jiraachuun hedduu takka ulfaata. Boossi fedhu garuu boossi fedhu wallaahi ibsuuni
anaa fi akka abbaa manaa qofa osoo hin taane mana keessatti akka saahibaatti illee akka obboleettiitti illee akka obboleessatti illee naaf ta'a. So nama akkasisan nama akka isan fitan san hunda isanii ta'u takka yoo of biraa dhabdanii like of biraa dhabuun ni jiraame ka yeroo kanatti na bira jiruun sun gartee iddoo takka natti ulfaatte baatiin takkachi kunin isa malee kan jiraachuu jiru kunin almost baatumaa jennuun guyyaa muraasa waan hafeef akka itti dabarsu jiruu fi